Yesus me wangela si baanse sita garsiisoo fi qotiyan abbanni galateeffataa ture. Masih rakkum qabu lumaan dubbisna. Mee dubbisme ela kana irratti jedha sitti mul'ataa jira. Dhagahamaa jira. Kana irratti Yesuus yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argattu ani sitti hin himneeree isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha waalicha fuudhanii Yesuus garuu ol ilaalee Yesuus ol ilaalee yaa abbaa ilaali yaa abbaa anaaf dhagahuu keetiif sin galateeffadha. Argite? Yeroo hundumaa ka jedhu kanarraa yaa abbaa na dhagahuu keetiif sin galateeffadha. Akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan dubbadhee jedhe. Argiteetta? Waaqayyo hin ergata moo hin ergama? Addunye hima dhagamaa jira sheekota. Maaltu ta'e? Kuni amma sheekota. Atillee waa baay'ee na dubbiste matsaafni ati dubbiste kuni jalqaba boqonnaa irraa osoo na dubbise jalqaba irraa jechuudha jalqaba boqonnaa qaba hammi walumaa gala amma siin dabala amma siin dabala ilaali waa'ee kadhataa jedha laa kunoo Yesuus anaanna kadhadhaa jedhette miti. Aywa. Yesuus garuu wanti inni jedhe Yesuus itti fufee jedhe yeroodhuma kadhattanis akka warra of agarsiisanii hin ta'ina. Isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabatanii kadhachuu hin jaallatu. Ani dhuguman isinitti hima. Isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol galii balbala kees cufadhu abbaa keessa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu. Abbaan kee inni iddoo dhoksaa jiru sun jedhee yeroo kadhattanis akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kadhatinaa jedhee akkaataa kadhataa yeroo ibsu yaa abbaa jedhee akkasaan yaa Waaqayyoo hin ta'inii jedhaati jedhee Waaqayyo sana kadhadhaa jedheeti kan inni barsiisaa ture amma iddoo ammaattis jechuudha. Ati garuu yeroodhuma kadhattu gola keetti ol galee balbala kee cufadhu abbaa keessa yeroo dhoksaa sana si jiru abbaan kee isa kadhadhu jedhe. Yeroodhuma kadhattanis akka warra saba Waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne hin kadhatinaa jedhee akkaataa isaaniitti irraa boota san irraa barbaadeetiin ani nube. Laala akkaataa kadhataallee yeroo barsiise la kunola kadhata la akka inni itti barsiise laali. Egaa yommuu kadhattan jedhe la waan jedhan yaa anan jedhina Yesuus hin jedhina yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenya Yesuus maqaan kee haa eegamu mootummaan kees haa dhufu. Eenyu jedhan yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenya Waaqayyo abbaa sana kadhadhaa jedheeti kan inni barsiise Yesuus Kiristoos. Ofii isaatiillee isa kadhachaa ture. Ofii isaatiillee isa galateeffataa ture. Addunyaatis Yesuusin galateeffachuu dhiiseeti Waaqayyo isa Yesuus galateeffadhaa isa kadhadhaa jedhe. Isa inni ofii isaatii kadhataa ture. Isa inni ofii isaatii galateeffataa ture sana waaqeffadhu isa galateeffadhu of hin gowwoomsin uumaan tokkichatu jira. Yesuusin waaqessuu dhiisiiti Waaqayyo isa Yesuus Kiristoos waaqessaa ture sana waaqessi gara isaatti kottu. Uumaan tokkichi Waaqayyo wanta dadhabe tokko hin qabu. Yesuus garuu ani waan tokko humna kootiin gochuu hin danda'u jedhee afaan isaatiin dubbate macaafa 20 keessatti. Waaqayyo waan gochuu hin dandeenye qaba addunyaa.
Yesuus immoo humna kootii waan tokko gochuu hin danda'u jedha bara. Galee kanaafuu uumaa akka kee waaqessuu dhiisiiti gooftaa isa Yesuus Kiristoos ofii isaatii waaqessaa ture sana gara isaatti kottuuti uumaa Yesuus Kiristoos sana Waaqayyo isa hin dhalle isa hin dhalchine isa hin duune isa jiraataa bara baraa sana gara isaatti kottu. Isa yoo itti amantee jette jireenya bara baraa isa Yesuus Kiristoos dubbate. Fakkeenyaaf warri isatti amanan barattoota caalaa itti dhiyaattaati. Baay'ee. Wa'aati nyaatu. Ittiin dhiyaatu. Yesuus maal jedhe beektaa wangeela Yohaannis boqonnaa 18 irratti dubbii ati naa kennite hundumaa immoo ani isaaniif kenneeraa jedhe. Isaanis fudhatanii jedhe barattoonni. Akka ani si biraa dhufes isaanis siif kenneera isaanis fudhatanii ani si biraa akka dhufe dhuguma hubatanii akka ati na ergites amananii jedhe. Akka ati na ergite amananii jedhe. Akka waaqa ta'e amanan jedhe sun taane akka ati na ergite amananii jedhe waaqatti dubbata. Tegalee Dubbachuun danda'ama. dubbatta maarree kanuma dubbii maaf asirra teenye ko daldalaa moqotaa jirra seene mucaasa kanarraa Oiga. Oi gidduun galee hin qaal tokko. Mootii godhadhu dhiifama. Saawudiin gidduu hin galiini. Mootii godhadhu yeroo tokko. Maayikii qabadhu ishee. Eewa baay'ee. Si galeera addunyee. Eshi naa galeera jedhe. Amma gaafiin tokko wanti as gaafadhu. Baay'ee kanaafuu